ድሕሪ 20 ደቂቃ ክጅምሪው ንክትከታተሉና ንዕድም kun sagantaa BBC afaan Oromooti nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Kopheerra keessatti humnoonni TPLF cufa Tigraay kaasuuf karaa kamiyyuu Suudaan dabalatee banuuf yaallaa jedhan. Well, either there has to be an agreement. Karaa kanatti fayyadamuun mootummaa federaalaa ammaan gora jiru waliin waliigaluu yookiin immoo cufaa jiru cabsinee gargaarsi akka naannicha seenu gochuudha. Lamaan keessaa tokko dha. Tarkiin Itoophiyaa fi deeggarsa gosa kamiyyuu hin taasiftii jedhu pireezidantiin isaanii. Sababa nagaa fi tasgabbiin Itoophiyaa Tarkiif barbaachisummaa guddaa qabuuf Tarkiin deeggarsa barbaachisu mara Itoophiyaaf akka gootu pireezidantii Tayyip Erdogan dubbachuu isaanii hima. Dorgommii atileetiksii irratti Itoophiyaan irraa meedaalii 2 argatte. Kanaaf oduu dabalataa nu waliin tura aan Aslii Galgaloo. Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaanii dorgommii atileetiksii Olimpikii Tookiyoo guyyaa irraatiin biyyooti baha Afrikaa Itoophiyaa fi Keeniyaan meedaaliiwwan 2 argatan. Meedaaliiwwan kunniin kan argaman fiigichi gufachiisaa meetirii 3,000 ka dhiirotaa fi meetirii 5,000 ka dubartootaa. Sifan Hassan bara 1992 booda atileetiksiin meedaaliiwwan jalqabaa Neezerlaandisii argamsiiftee jirti. Beekaa Toomaa gabaas qaba. We now move to the men's 3,000 meter steeplechase. Fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 ka dhiirotaa guyyaa sa'a 9 daqiiqaa 15 irraa eegalee fiigameen Itoophiyaa bakka bu'uun atileetonni 2 Lammichaa Girmaaf Geetinnat Waalee ka dorgoman yoo ta'u Lammichaa Girmaa lammaffaa bahuun biyya isaaf meedaaliyaa meetii argamsiisee jira. Fageenya meetira 3,000 kana xumuruuf gufachiisa lafaa 28 fi ka bishaan irraa 7 walumaa galatti gufachiisa 35 utaaluun irraa eegama. Lammichaan fiigicha kana daqiiqaa 8 sekoondii 10 fi maayikiroo sekoondii 38 fixee meedaaliyaa meetii argate. Itoophiyaan gosa dorgommii kanaan meedaaliyaa yoo argattu bara 1980 jechuunis waggaa 41 booda kun ka jalqabaati. Atileetiin Keenyaa Kiigan Benjaamin sadaffaa bahuun meedaaliyaa nahasaa yoo argatu tokkoffaa xumuruun meedaaliyaa warqii ka argate atileetii Morookoo Baakaalii Soofiyaan jedhamudha. Atileetiin Itoophiyaa Geetinnat Waalee afuraffaa bahe. Dorgommii biraa fiigicha meetira 5,000 ka dubartootaa guyyaa sa'a 9 daqiiqaa 40 irratti fiigameen Itoophiyaan meedaaliyaa nahasaa yoo argattu Keenyaan ammoo meedaaliyaa meetii fudhatteetti. Fiigicha hawwiin eegamaa ture kana atileetiin Oromoo Neezerlaandsiif fiigdu Sifan Hassan injifachuun meedaaliyaa warqee fudhatteetti. Sifan Hassan fageenya kanaan Olompikii irratti meedaaliyaa yoo injifattu ka jalqabaa yoo ta'u Neezerlaandsiif ammoo erga bara 1992 meedaaliyaa dorgommii atileetiksiin biyyattiin argatte ka jalqabaati. Atileetiin Itoophiyaa Gudaaf Tsaggaayee sadaffaa yoo baatu Jigaayyoo Taayyee fi Sanbaree Tafarii shanaffaa fi ja'affaa bahaniiru. Keenyaaf meedaaliyaa meetii ka argamsiifte atileet Heelan Obiiriiti. Atileetiin Keenyaa biroo Agnes Jebeet afuraffaa baate. Yeroo mara dorgommii atileetiksiin kan wal morkatan biyyoonni baha Afrikaa lamaan Itoophiyaa fi Keenyaan gabatee meedaaliyaa Olompikii baranaa irratti sadarkaa 39 fi 62 irra jiru. Itoophiyaan warqee tokko meetii tokkoo fi nahasa tokko walumaa galatti meedaaliyaa 39 Keenyaan ammoo meedaaliyaa 2 meetii tokkoo fi nahasa tokkoon 62 irra jirti. Gabatee kana Chaayinaan warqee 29 meetii 17 fi nahasa 16 yoo dursitu Ameerikaan warqee 22 meetii 25 fi nahasa 17 itti aanti. Tookiyoo ka jirtu pireezidantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Daraartuu Tulluun qophiin gareen Atileetiksii Itoophiyaa gochaa ture seenaa Abbabaa Biqilaa waggoota 57 duraan dalage irdeebi'uuf akka ta'e wayita shakalar turan BBC timtee turte. We now move to the men's 3,000 meter steeplechase. Fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 ka dhiirotaa guyyaa sa'a 9 daqiiqaa 15 irra. Addunyaan mo'achuudhaaf qophaa'a. Nus akkuma biyya tokkotti qophaa'aa jirra. Kan Itoophiyaa adda goosisu gootichi keenya Abbabaa Biqilaa bara akka faranjiitti bara 1964 waan mo'ateef uummanni addunyaattis taanaan uummanni keessattuu immoo uummanni Jaappaan uummanni keenyas qabxii olaanaa nurraa eega. Kana waan ta'eef sirriitti qophaa'aa jirra. Pireezidantiin Turkii Rasiib Tayyip Erdogan biyya isaanii Itoophiyaa fi deeggarsa gosa kamiyyuu hin taasiftii jedha. Kan ka jedhan ergaa ministeera muummee Abiy Ahmad waliin bilbilaan mari'ataniin booda. Deeggarsi kun waraana mootummaa Itoophiyaa ka biyyattii humnoota Tigraay waliin godhaa jiruun kan wal qabachuu hin oolu jedhuun kanneen marsaalee hawaasaa irratti yaada kennan. Baqalaa Toomaa dabalataan isinitti hima.
Hogganoonni lamaan dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii fi dhimmoota naannoo biyyoonni lamaan keessa jiranii haasa'anii jedha ibsi waajjirri pirezidantii Tarkii baase. Itti dabaluunis sababa nagaa fi tasgabbiin Itoophiyaa Tarkiif barbaachisummaa guddaa qabuuf Tarkiin deeggarsa barbaachisu mara Itoophiyaaf akka gootu pirezidantii Tayyip Erdogaan dubbachuu isaanii hima. Deeggarsi kun gosa akkamii akka ta'e garuu wanti ibsamee hin jiru. Mariin hogganoota kana gabaasaalee marsaa hawaasaa Tarkiin diroonii waraanaa Itoophiyaaf arjoomuu fi jedhu bal'inaan irraa dubbatamaa ture booda dhagahame. Mootummaan Itoophiyaa amma dura gabaasaaleen kunneen sobaa jedhee ture. Haasawa hogganoota lamaanii booda dubbiin Tarkiin diroonii waraanaa Itoophiyaaf gumaachuu fi jedhu deebi'ee waan dammaqe fakkaata. Namoonni hedduun deeggarsi Tarkiin Itoophiyaaf nan godha jette waraana mootummaan Itoophiyaa kaaba biyyattiitti humnoota Tigraay waliin godhaa jiruun wal qabachuu hin oolu yaada jedhu barreessaa jiru. Dubbii maatii PLF kataan obbo Geetaachoo Raddaa barruu Tiwiitarii isaanii gubbaa barreessaniin pirezidantiin Tarkii waraana Tigraay irratti hagam Abiyyi Ahmad deeggaruuf kutannoo akka qabu hin beeku garuu ammoo dirooniin Tarkii Abiyyi Ahmad injifatamuu hin oolchu jechuun barreessan. Mootummaan Itoophiyaa dhimma marii hogganoota lamaanii ilaalchisee amma dura waan jedhe hin qabu. Biyyoonni lixaa hedduun waraanni dhaabbatee rakkoon waraanichaaf sababa ta'ee marii karaa nagaan akka furamu dhiibbaa gochaa jiru. Sanbata darbee ministeera muummee Abiyyi Ahmad waliin bilbilaan kaasaan pirezidantiin Firaans Imaanuweel Makroon waraanichi mariin akka xumura argatu gaafachuu isaanii Reuters gabaaseera. Ameerikaanis torban darbee qaamoleen waraana kaaba Itoophiyaa keessaa harka qaban haal duree tokko malee atattamaan waliigaltee dhukaasa dhaabuurra akka gahan hubachiiftee turte. Dhiibbaa biyyoonni kunneen godhaa jiran duuba sababni jiru ammoo deeggarsi namooma namoota rakkoo keessa jiran dhaqqabuu dhabuudha. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa sababa deeggarsa dhaqqabsiisuu hin dandeenyeef namoonni hedduun Tigraay keessatti beelaaf saaxilamoo akka malan akeekkachiisaa jiru. UNICEF akka jedhutti baatilee 12 itti aananitti daa'imman 100,000 ol hanqina nyaataa madaalawaa du'aaf isaan gahuuf saaxilamuu malu. Deeggarsi namoomaa akka dhaqqabu jecha dhukaasa dhaabuun naannoo Tigraay gadhiisee bahuu ka himu mootummaan federaalaa Itoophiyaa TPLF deeggarsa gufachiisaa jira jechuun komata. Dhimma mariin rakkinicha furuu irratti garuu amma dura waan jedhe hin qabu. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii mootummaan Jabuutii walitti bu'iinsa boot Soomaalii fi Affaar biyyattii keessa muddate balaaleffata. Jabuutii keessatti uummanni kun walitti bu'uun namoonni gari ajjeefamanii kaan miidhaaf saaxilaman. Lakkoofsi namoota ajjeefamanii addaan bahuu baatullee kanneen du'an namoota nagaa ta'uu himan. Ministeerri muummee Israa'el Naftali Bennett Iraan doonii Ooman haleelluu sirriitti bahaa jedhe. Iraan himannaan Teheraan bu'uura hin qabu jechuun haleella lubbuu lammii Biriitishii fi Roomaaniyaa galaafate kan waakkate. UK fi US'n ammoo haleella seera addunyaa cabse kana Iraanitti duub jira jedhanii akka amanan ibsan. Haali Masisee dubartiin daa'imman 9 caams keessa deette biikiyyaaf maatikii baay'ee yaadaa jette. Dubartiin maalii hospitaal Morokoo deettuun yoomii akka biyyatti deebinuu hin beennuu jette. Sababii isaa ijoolleen isii hagammaa kunuunsa waan barbaadaniif. Pireezidantiin Malaawii Lazarus Chakwera du'iinsa namoota 21 hordofee guyyaa 2 gad biyyaalessaa labse. Dubartoonni 18 fi daa'imman 3 balaa konkolaataatiin dilbata lubbuu dhabuu himan. Balaa konkolaataa waggaatti namoota hedduu galaafata Afrikaa keessatti. Garee mirga namoomaa fi lammiileen Tuniiziyaa hidhaansa namoota pireezidantii qeequuf yaadda'uu himan. Pireezidantiin biyyattii Kais Sa'iid torba dabree muummicha ministeera aangoo irraa kaasee parlama cufe amma namootis qeequu hunda hidhuu jira jedhan. Mootummaan Biriteen lammiilee keenya dhiifama gaafachuu dhabuu fi beenyaa kaffaluu dhabuu qeeqaa jiran. Akka qorannoon UN agarsiistutti Biriteen gaaf kolonii saboota lamliit keenyatti lafa isaanii fudhattee ijjeeftee miidhaa saalarraa geessiti. Namoonni walakka miliyoona kanaan miidhama hedduu jedhan. Tarkiitti yoo xiqqaate namoonni 8 ibidda kibba biyyattii balleessaa jiruun du'uu himan. Ibiddi hoteela qarqara galaanaa jiru barbaadeessaa jiru turistii hedduu baqachiisee jedhan. Ibiddi kuniin ammaa fi guyyaa 6 bobaa jira. Lolii Tigraayitti eegalee amma ammoo naannoo Afariifamaa raca'ee nama hedduu qaayirra buqqaasee kaan ijjeesee jedhan. Lolii kun maaliif naannolee kanaatti babal'atee gaafii jedhu deebii adda addaatti kennamaa jira. Ammaatti miseensa komaan poostii naannichaatti hundeeffame ta'uu kan himu Jeneraal Tsadiqaan Gabratinsaa'ee turtii BBC News Hour waliin taasisaniin sababa isaan naannolee tan seenaniif akkanaan ibsa. As you know, Tigray, the entire region is under blockade. Akkuma beekamu naannoon Tigraay ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin guutummaan cufamee waan jiruuf cufaa sana cabsuun waan nurra jiruufi ulaa ittiin gargaarsa seenuu danda'u tokko karaa naannoo Affaari. Sababiinsaas Affaar sarara Jibuutiirraa Tigraay wal quunnamsiisu. Kanaaf hanga cufaan kun jirutti cabsuudhaaf sochii keenyatti fufna. Dabalataanis akkuma beekamu haaldureewwan dhukaasa dhaabuu keenye mootummaan keenya
ibsa baasee ture. Kanaaf ammoo mootummaa federaalaa irraas sirnaan deebii waan hin arganneef dhiibbaa uumuudhaafis waraana cimsinee itti fufna. Properly, so we have to increase our pressure. Haga ammaa ammoo humnoonni TPLF gara Affaar kan cabsuu hin dandeenye jedhe Jeneraali kun bakki biroo ka gargaarii Tigraay seenuu danda'uun ka Suudaan ta'uu him kanaatti fayyadamuun karaa lamaa jira jedhe. Well, either there has to be an agreement. Karaa kanatti fayyadamuun mootummaa federaalaa amma aangorra jiru waliin waliigaluu yookiin immoo cufaa jiru cabsinee gargaarsi akka naannicha seenu gochuudha. Lamaan keessaa tokkodha. One of the two. Naannoo Affarii malee humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa waliin walolaa jiran naannoo kan waliin wal waraanuun maaliif barbaachisee gaaffii jedhu akkanaan deebis. All our activities, military activities at this time. Sochiiwwan waraanaa hundee yeroo kana gaggeessaa jiran kaayyoo gurguddaa lamaafi. Tokkoffaan karra guutummaa uummata Tigraay irratti cufamu cabsu yoo ta'u, lammaffaan ammoo mootummaan aldureewwan dhukaasa dhaabuu keenye fudhatee marii siyaasaan rakkoo Itoophiyaa keessa jiru akka furuuf dirqisiisuufidha. Political solution to the situation in Ethiopia. Haa ta'u malee humnoonni kunneen naannoo Amaaraa loluun lafirra deeffachuuf jedhan duraan gaafa waraanii eegalee milishaan Amaaraa naannolee daangaa irra jiran keen jechuun fudhatanii hagammaa bulchiinsi naannoo Amaaraa jal jiraachuu himan. Kaayyoon keessan lafa deeffachuuf gaaffii jedhu Jeneraalii kun akkanaan deebis. Yes, that is true. The Amhara militias has been are still. Sirriidha. Milishoonni Amaaraa hanga ammaa lixa Tigraay jiru. Garuu gochi loltoota keenyaa waan isaan godhan ta'uu miti. Dhumarratti loltoonni keenya naannolee keenya deebisee to'achuun dirqama. Ammatti ammoo kaayyoon keenya cufaa kana cabsu kan biraan ammoo akka aldureewwan kana fudhatu mootummaa irratti dhiibbaa geessisuudha. To accept our conditions for ceasefire and ultimate political solution. Waraan ji'oota duuf deemaa jiru kanaan booda malli Tigraay maali? Hariiroo akkam Itoophiyaa waliin qabaachuuf deemti? Itoophiyaa irra cittee qofaatuuf bulchitu moo aangoota deebi'anii akka durii bulchan? That will be decided upon the coming. Kun adeemsa siyaasaatiin murtaa'a. Garuu egereen Tigraay fedhii ummatichaatiin kan murtaa'u malee fedhii fi yaada dhiibbaa siyaasaa tokko miti. Akka paartii siyaasaatti yaada qabnu ibsuu dandeenya. Ta'ullee kan murteessu uummata. Bilisummaas ta'e sirna federaalaas ta'e refereendamii hiree fi murteeffannaas ta'e akkaataa sirna federaalaatiin itti fufuudhaaf marii humnoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiraniin murtaa'a. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu haala uummataaf ifa ta'een ta'uu qaba. Waliigalteen kunis erga irra ga'amee booda mariin siyaasaa hunda hammate atattamaan gaggeeffamuu qaba. Will be discussed in the future and in the general public. Aangaan olaanaan mootummaa Itoophiyaa obbo Zaadiq Abrahaa wanni qondaalii waraan Tigraay jedhu kun dharaa jedha. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsa namooma Tigraay irraa hin gurree jedha obbo Zaadiq. We never blocked humanitarian aid. In fact, our government supplied the most amount of humanitarian aid. Nuyi gonkumaa gargaarsa namoomaa uggurree hin beeknu. Inuma mootummaan keenya gargaarsa namoomaa godhamaa jiru keessaa qooda olaanaa gumaachaa jira. Ka qaamoleen kaan gumaachaa jiran walitti da'amee kan keenyatu caala. Bajata biyyaalessaa parsantii 5 ka ta'u deeggarsa namoomaaf oolchaa jira. Kana kan goonuuf lammiileen Tigraay sababa garee shororkeessaa kanaa akka miidhama waan hin feeneef waa'ee gargaarsa namoomaa kan kaasaniif dhimmichi miidiyaa fi hawaasa idil addunyaa biratti dhageettee akka qabu waan beekaniif gargaarsi namoomaa amma danqamaa jira yoo ta'e sababni isaa naannoo Tigraay keessaa bahanii Affaarii fi Amaara keessa socho'aa waan jiraniif. Waraanni Itoophiyaa ammallee humnoota Tigraay lolee injifachuu danda'a ka jedhan gaan kunin dhimma marii karaa nagaan waraanichi xumuruus waan jedhu qaba. TPLF garee shororkeessaadha. Kana jechuun garuu nuyi marii hin feenu jechuu miti. Yoo mari'achuu barbaanne karaa hedduutu jira. Hayyoonni Tigraay hedduun jiru. Dhaabbileen garaagaraa fi humnooti mormituu biroo jiru. Isaan waliin gochuu dandeenya. Kuni ka jedhamaa jiru tilmaama humnaa olii ofiif kennuu irraati. Herrega dogoggoraa hojjetaniiti. Duras baatilee 8 dura wayita waraanicha eegalan dogoggoranii turan. Kanan sitti himaa jiru nuti labsii dhukaasa dhaabuurra jirra. Humna keenya yoo ilaaluu feete torbee muraasa eeguu qabda. Gaafa obsi keenya dhume gandaa fi magaala Tigraay hunda keessaa ariinee isaan baasuu dandeenya. Dhaggeeffattootteen sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisaa. Facebook teen BBC News Afaan Oromoo qooda oduuteen laala. Mammaasii galgal kanaa gurri fardaan deeme hin deebi'u. Hiikan isa san biraatti maani kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Beekaa Toomaa gam teknikaatiin Deevis Masaaru kan isaniif dhiyeessan Asli Gilgalooti. Ag Boorisaatti akkana nagaa waaqa keebbulaa oraa bulaa deebanaa hangafamaan dhanbulaa.